hajral aswad jedhamee waamama. Hiika afaan Arabaatiin dhagaa gurraacha jechuudha. Dhagichi roga kaabaa jalatti maxxanfamee argama. Amantaa musliimaa keessatti dhagaa seena qabeessa jedhamees beekama. Garuu itti amanuuf utuu hin taane seenaa isaa saniif jecha iddoo sanitti kaa'amee yaadannoof taa'aa jira. Namoonni hedduun dhagaa kanaaf hiika garaagaraa kan kennan yoo ta'u, dhagichi yeroo aadam gara lafaatti dhufu masjiida iddoo masjiidni itti ijaaramu agarsiisuudhaaf jecha samaa irraa gad darbatame warri ja'us jiru. Cinaan immoo yeroo nabiyyoonni ijaarsa kaabaa irra turanitti kaabaa ittiin ijaaranuuf nabii Ibraahimiin kaa'ame warri ja'us jiru. Garii immoo kaabaan xumuramee garjallaan isaatti iddoon banaan tokko yeroo hafutti nabii Ibraahim mucaa isaa Ismaa'il erguudhaan dhagaa tokko fidee iddoo sanarraa akka kaa'u ajaje. Ismaa'il immoo dhagicha barbaadee toora sanii dhabee gara abbaa isaatti deebi'a. Guyyaa lammaffaa immoo nabii Ibraahim iddoo sana dhagaa gurraacha kanaan cufee jira. Mucaan isaa Ismaa'il sababa dhagaa kanaan nan dhabee teessee argattee jechuudhaan gaafata. Nabii Ibraahimis dhagichi jannatarraa dhufe jechuudhaan itti eebisaafi. Ragaan biraa ka'eemutti immoo dhagichi jalqaba adii akka aananii ture. Namoonni tilii garaagaraa irraa ta'uu bachaa jiran iddoo sanitti argamuudhaan dhagicha utuu qabatanii dhagicha haala kanaan gurraachoome warri ja'us jiru. Saayintistoonni baay'een dhagaa kana suuraa kaasuudhaan qorannoo garaagaraa gaggeessaa turan. Namoonni maaliif akka jaalataniif qorannoowwan garaagaraa taasisanii jiru. Saayintistoonni kunniin dhagaa pilaaneetii irraa fottoquudhaan gara lafaatti darbatame jedhanii kaanillee ragaa gahaa garuu hin arganne. Kan adda isa godhu kan biraa immoo dhagicha bishaan gubbaa yoo keessa gara bishaan keessaatti utuu gadi lennee bishaan irra bololi'a. Saayintistoonni gariin immoo dhagaan gosaa tokko maraadhaan lafa keessaa dhoohee ba'ee malee homaa tokko waan adda isa godhu hin qabu jechuudhaan warri kaa'us jiru. Saayintistoonni wantoota namni baay'een irratti hirmaatee jaalatu maalummaa isaa baruuf itti jinqamu. Dhagaan kun akka astrooyidiitti dhagaa pilaaneetii irraa furguggifamuun halluu jijjiirrate yookaan afaan ingilizinyaatiin impaaktaayitid toon dhagaa jedhamus miti. Walumaa galatti waa'ee dhagaa kanaa saayintistoonni uumamaa tokko wanni isaaniifatti kaa'an hin jiru. Akkumaan jalqaba irratti isiniif tuquuf yaale uummanni musliimaa dhagaa kana isaa kabajuu yookaan immoo isatti amanuudhaaf otoo hin taane seenaa dheeraa waan qabuufi. Sahaabaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaamii kan ta'e Umar dhagicha dhungachuudhaan akkana jedhe. Ati dhagaadha humaatis nan gootu humaas naaf hin gootu seenaa waan qabduufis si dhungadhe jechuudhaan uummata musliimaatiif akka itti namanneef dhaamsa kaa'an. Nutis nama akka Umariitti seenaa dhalootaaf kaa'uu nu haa godhu jeen nagaa koodhaan madda. Asumaanuu chaayinaalii sabiskaraayib godhuu viidiyoo laayik godhuun dagatinaa horaa bulaa.